qabatee lolli itti fufa jaalattee jibbitee isee faaktino dhugaan jiru kana liqimsi fudhadhu. Sababiin isaa immoo Itoophiyaan teenna qofa waan hin ta'iniif, Itoophiyaan ta Oromoo qofa waan hin ta'iniif. Itoophiyaan ta sabaaf sablammii waan taateef yaada jaalmarroo namni deeggaru kumaatamaan hin jira, yaada jaalmarroo namni mormu kumaatamaan hin jira waan ta'eef. Abiyyiin Ahmad ammoo xaqlaa ministeera Itoophiyaati. Kaisa falmu kumaatama jira, kaisa deeggaru kumaatama jira. Oromiyaa yoo bilisa taate, Oromiyaa yoo biyya taate, well rakkoo takkalleen qabu nuti akka Oromootitti yaada tokkorra walii gala Oromiyaan hundi teenna yoo taate rakkoon qabu saba biraaf keessaa waan hin qabneef. Saniin gara kaanitti duuti har'a isin dhaabuu maali jettan kun duuti Itoophiyaa keessatti duraanis dhaabbatee hin beeku gara fuulduraatti illee hin dhaabbatu. Faakti no. Profeesaroota irraa waa baradhaa isinitti himnaanu. Itoophiyaa keessatti duuti Hayila Sillaasee irraa kaasee Minilik irraa kaasee, Atsee Teediroos irraa kaasee, Atsee Yohaannis irraa kaasee, Mallas Zeenaawii irraa kaasee, Haile Maariyaam Dassaaleny irraa kaasee, Mangistuu Haile Maariyaam irraa kaasee, haga ilaa har'aatitti Itoophiyaa keessatti ajjeesaatuma bulche martiisa. Abiyyiin Ahmad isarra tarama santu isa mudate. Warri irra qawweedhaan Abiyyii mormus marroo yoo tasakka'ee fi aangoo qabate nama ajjeesuu itti fufa. Sababiin isaa namni marroo jalatti ishee bulu ka isa mormus isaa ban qabu waan ta'eef. Kamarroo jalatti bulus kamarroo falmus isaa ban qabu. Di Itoophiyaa waan taateef. Faannoon akka carraa ta'ee hinjifatee yoo dhufe aangoo qabate duutii fi ajjeechaan itti fufa. Sababiin isaa kafaannoo deeggaruu fi kafaannoo falmuu jira waan ta'eef. Tigreen dhufe har'a yoo aangoo qabate ajjeechaan itti fufa. Sababiin isaa Tigree nama deeggaruu jira, nama Tigree falmuu jira waan ta'eef. Kana amanuun didda didduu kana dhuuyita jechuudha. Dhugaa jiru siif himaa jira. Faakti no. Faakti no. Du'a dhaabuuf jecha biyyaan gurraa kaasuudhaaf utaallaa jira. No. Du'a dhaabuu hin dandeessu Itoophiyaa keessatti. Duuti Oromoo irraa dhaabachuu ka danda'u yoo Oromiyaa walaba baate qofa. Duuti Itoophiyaa keessaa dhaabachuu ka danda'u yoo Itoophiyaan akka biyyoota Slovaakiyaa, Sarbiyaa taate qofa. Kuraasiyaa, Maarree, Kosovoo, Bosnoon, Maarreedhaan akka biyyoonni garagara ciccitan san gaafa Tigreen biyya kophatti taate, gaafa naannoon Amaaraa kophatti biyya ta'e, gaafa Oromiyaan kophatti biyya taateen alatti duuti hin dhaabatu Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan impaayeera. Saniin gara kaanitti Abiyyii kuffisee marroo achirra kaa'ee du'a dhaaba yoo jette dogoggortee jirta. Duuti dhaabuu hin dandeessu. Anarra yoo ayyaada marroo mormu dubbadhe anaa saba Oromoo kana carraan aan kennitan. Fakkeenyaaf kana arrabsu isaa ban qabu. Kana ajjeesuuf yaalullee isaa ban qabu. Kuni du'a dhaabuudhaare. Ilmi namaa akka tokkotti yaadu. Akkasitti yaaduu qabda. Anarra marroo yoo marme na ajjeesuuf na barbaadda. Kana jechuun ajjeesaa biyya bulchitaa jechuutillee. Abiyyiin isarra nama isa falmu akkasuma godhaa jira jechuudha. Tigreellee yeroo aangorra turtetti akkasuma. Itoophiyaa keessatti du'a dhaabuudhaaf qabsoo geggeessina. No. Abaddan. Dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti illee hin dhufu. Namni dimokiraasiif carraasii kennullee hin jiru. Uummanni Itoophiyaa osoo dimokiraasiitti amane sila yaada Jawaar Mohaammed jedhe san fudhata ture. Jawaariin jalaa dhagaa ture. Oromoo qofa osoo hin taane beeresabiin Itoophiyaa keessa jiru hundi. Amaarris Jawaar dhaga'uu qaba ture. Tigreenis Jawaar dhaga'uu qaban ture. Uummanni Oromoo bal'aanis Jawaariin dhaga'uu qaba ture. Dubbii Jawaar san fashaleessee dimokiraasiin Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhee kafalmaa ture. Tokkoffaa saba Amaaraa kana kaarraa faannoo jedhee qawwee geggeessu. Duuba faannoon dhufee Abiyyii kuffisee aangoo qabatee duuti Itoophiyaa keessatti dhaabatti jettee fanda yoo tumtu kanaati. Biyya kamitti dhalatteeti? Biyya kam keessaa dhufte? Seenaa Itoophiyaa wallaaluu keeti. Seenaa Itoophiyaa wallaaluu keeti. Uf duuba achi deebii mangistii 8-9 hasabi. Mallas irraa achi deebii. Haile Maariyaam Dassaaleny irraa uf duubatti achi deebii. Mangistuu Haile Maariyaam irraa uf duubatti achi deebii. Haile Sillaasee irraa uf duubatti achi deebii. Atsee Yohaannis irraa uf duubatti achi deebii. Eenyutu osoo nama ajjeesin Itoophiyaa bulchee beeka? Atiin har'a qabsoo geggeessaa jirtu anaa kana ajjeesuuf na barbaadda. That is fact no. Kijiban oofina isin. Idoon ajjeesin biyya bulchita. No. Har'a osoo yaadaan si mormee carraan aan kennitu osoo na argatte. Duqeeta. Kijiban oofina isin. Kijiban oofina. Ani nama takkan ajjeesu biyya kamii biyyi itti osoo nama ajjeefne biyya bulchitu ati. Itoophiyaa keessatti. No. Nama yaadaan si mormu har'a barbaadde ajjeesaa jirta bar. Kakawwee harkaan qabne ka mootummaan taane mootummaa deeggartaaf ajjeesaa jira. Paartii kana deeggarta miseensa kana deeggartaaf wal ajjeesaa jira Itoophiyaa keessatti. Kuni faaktiidha. Kanaaf nuti maal jechuu barbaanna? Akka uummata Oromoo bal'aatti duuti Itoophiyaa kan dhaabachuu danda'u yoo Itoophiyaan diigamte qofa. An akka nama tokkootti isa kanatti amana. Siyaasa Itoophiyaa laalee Abiyyi Ahmad kanarra taasifaa guddaa kennee turre.
Dimokiraasiin isarratti hin dhufa jennee calaancalii dimokiraasii wayii turre ilaallee turre. Sababiin isaa Abiyyiin hidhannoodhaan aangootti waan hin dhufiniif carraa wayiin jira jennee taasisaa godhee turre. Carraan sun amma cufate. Sanbira dabre ammoo warra qalama qabatee qalama kanaan dorgomuu qabna qalamaan mokkoruu qabna jedhu. Faaktii warra akka Jawaar Profeesar Mararaa Guddinaa namoonni kun baay'ee dhiibaa turan. Sanirratti lolli baname faannoon lola bane warri naannoo Amaaraa kun duula itti geggeessan Itoophiyaadhaaf dimokiraasiin hin barbaachisu jedhanii Abiyyi kararraa dabsan. Abiyyi harkatti lubbuu kumaatama bahe. Amma carraan Abiyyiin qabu ajjeesaa itti fufuu qofa. Miknaatum innis achirraa kanaan jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Bakka dhugaan jiru kanuma. Wal ajjeesaatuma akkanuma itti deema Itoophiyaa keessatti akkanuma. Itoophiyaatti aangoon akkasuma ture. Kanaaf jecha warri irra fakkeessinee qabsoo jirra jedhu faannoon nama isan deeggarre ajjeesaa jira isaa kanatti maal jettati? Osoo aangoon qabatin. Nama jala taa'ee yaada kiyya kana mormu afaan Oromoo dhaga'u kana ajjeesuu barbaadu jira. Oromoo jedhee ofii deema ofii Oromoodhaa beeki. Yaadaan nu mormite jedhanii ajjeesuu barbaadan. Garuu Itoophiyaa bulchuu barbaadan. Oromiyaa bulchuu barbaadan. Dimokiraasiidhaa jedhu maaf na ajjeesuu na barbaadda duuba. Duuba ekkamire gaafa ati anaa yaadaan si morme ajjeesuu barbaaddu. Abiyyi achirraa kaastee osoo nama ajjeefne akkam Itoophiyaa bulchuu deemtaati. Wassobuun hin barbaachisu. Kanaaf hayyoota Oromootiif dhaamsi nu dhaamnu. Nuti aktiivistummaa keenya dhaabuun hin dhaabne illee yoo barbaachisaa ta'e itti deebinee dhukkee qabna dhugaa jirurraa ni dubbanna. Hayyoota Oromoo isin jettan san caalaa waan uummata kanaa ta'uun dubbachuu hin dandeenya. Garuu isaan gabbuusuuf osoo hin taane bakka dogoggora isaan dubbatanitti itti himuun barbaachisaadha. Mee haasaa Doktorri keenya Baqqalaa Garbaatii fi Profeesar Doktor Milkeessaa miidhagaa dubbatan irratti Oromoo tamtu yaada Doktor Milkeessaa san fudhata. Oromoo fayyaa qabu keessa. Fakkeenyaaf Doktor Milkeessaa waan jedhe isinitti hima. Salsalanni Bilxiginnaa fi Oromoo jidduu ture taa'ee danda'atii jedhe. Doktorri keenya akkaan jaalan qabsaayaa Oromoo gizee Oromoon isa barbaadu nukkame. Doktor Milkeessaadhaaf kabajaa guddaa qabna nu. Doktor Obbo Baqqalaa Garbaatiif kabajaa guddaa qabna nu. Garuu Abiyyi jibbuuf jecha Abiyyi aangorraa buufna Abiyyiin aangorraa bu'uu hin danda'u. Maqaaf balleessuun bu'aan qabu. Abiyyiin waan faallaa dubbadheef aangorraa ka'uu hin danda'u. Abiyyiin waan sobaa dubbadheef aangorraa ka'uu hin danda'u. Osoo kaafnee gaafa Ameerikaaf Awurooppaan isa kassaftee noobilii irraa deebisuudhaaf qoqqobbiin bakka hundarraa irra kaame san sila Abiyyiin gaafsan aangorraa ka'a. Har'a inumaayyuu inni bakka barbaade deemaa jira. Yoo har'a Faransaay jiraate bor Ingiliiziin, yoo har'a Ingiliiziin jiraate bor Ameerikaa, yoo har'a Ameerikaa jiraate bor Dubaay, yoo bor Dubaay jiraate har'a Jarmanii, yoo har'a Jarmanii jiraate iftaan Faransaayiin. Abiyyiin akkana addunyaarra zooree biyya jijjiiruuf hojjechaa jira. Okay. Isin ammoo hayyoota Oromooti jennee warri nu isin jala deemnu maal jechaa jirtan? Salsalanni Oromoo fi Bilxiginnaa wal hidhaa ture taa'ee danda'aati. Kanaafuu kirrittiin citte. Kirrii maaltu kute? Taa'een danda'a Oromoo fi taa'ee jidduu kirriin ka citte waggaa 5. Kirrii isin beeytanii fi tanuu hin beeyne yoo ta'e nutti hima. Taa'een danda'a gaafa waraana adda bilisummaa Oromootuu dhiira gudeedha jedhe san kirrii Oromoo kute. Waraanni ABO dhiira gudeedha gaafa jedhe san kirrii Oromoo kute. Qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa dhumaa jiran san micciirraa malee cuukkoo malee nyaannu gaafa jedhan san kirrii Oromoo kute. Shanee wayyaanetu ergata gaafa jedhe san kirrii Oromoo kute. Liiban gurraachaa Gujiin keessa socho'u gurbaa jegna san qabsaayaa Oromoo Al-Shabaabi jedhee gaafa san kirrii Oromoo kute. Yaa Doktor Milkeessaa Obbo Baqqee qabsaa'ota gameeyyi garuu taa'ee uummata biratti maqaa isaa tolchuuf jecha qabsoo keessan uf jalaan balleessina. Qabsoo keessan hin xureessina. Isin qabsaa'ota dhugaati. An dhugarraan dabu. Isin qabsaa'ota dhugaati. Kaleessallee saba kanaaf jecha wanti isin hin ta'in hin jiru. Doktor Milkeessaa aangoo keetirraa kaatee saba kiyyan naa caala jettee gaafa ati deemtu san taa'een sirra qabsaa'aa ture beeyta kana. Gaafa ati saba Oromoo wani naa caalu hin jiru an uummata kiyyan miidhu jettee hojjira kee keessaa baatee hujii kee dhiistee nagayaan biyyaa baatu taa'een danda'aa si balleessuudhaaf sirra dalagaa ture. Har'a garuu isin dhuftanii nama kanarraa difeensi godhuun uummata kana burjaajessuudha. Hawaasa dhufu akka qabsaayaa sirrii jalan uummanni yaane godhuudha jechuudha. Tokko tana lammaffaarratti guyyaa Oromoon nama faarsu isin himee on isin galcha. Yaada keessan fuudha ofii bichaa haasa'uun barbaadu har'a guyyaa boqannaati. Iriftii qaba. Sa'aa 24 haga taphni Pirimeer Liigiin Ingilizii fi Arsenaal gahutti waliin itti fufna rakkoo takka illee hin qabu. Yeenya Arsenaalochiin hinnaa shannifaalleen zaare. Liverpooliin gurra isin qabna har'a isinitti gurra 3-0dhaan isin injifana. Deeggartoota Liverpool. Yeroo gabaabduu booda sa'a 18tti achi asitti ammoo qabsoo keenya itti fufnaa jechuudha. Wal isin galcha. Oromoon guyyaa kam nafa faarsa.
Guyyaan tokko guyyaa ati mana hidhaa seentedha. Guyyaan tokko guyyaa ati duutedha. Maaliif garuu? Maaliif reeffaan naggaaduu jaalanna? Maaliif nama mana hidhaa seeneen naggaaduu jaalattan? Deebii kana nuu deebisa. Warri har'a taayee faarsitan kun mana hidhaa seeneef taayyeen goota kenna ta'uu hin danda'u. Oromoodhaa waa hojjeteetii miti. Badii isaa dalagee paartii isaa ganee mana hidhaa seene. Abiyyiin amma gurra isaa micciiree. Gaafa taayyeen badii isaa hubate gurra qabee mana hidhaatii gad darba. Hin danda'a waan ta'eef. Isinii kalaami dubbiin kun dhimmi taayyee danda'a dhimma kennaa miti jechuu kiyya. Dhimma Oromootiimi isin ilaallatu. OMN ati sarka keessaa fudhu. Dhimmi taayyee isin ilaallatu. Abiyyiin amma taayyee itti micciiree. Gaafa hajaa isaa irraa fixate gurra qabee alatti gad darba jechuudha. Dhumate. Akkasuma balleessee taayyeen adabameera. Haga barbaadanidha dhaqee Abiyyi Ahmad maaloo gooftaa koo hin balleesse gadi bayi yalla amma booda waan akkasiitti hin deebiin cus nagaatti maaltu sin galcheesin Oromoo taayyeen guyyaata akkasii dubbateen beeku ummata Oromoon baxaabbaxina kanaafi galgala har'a Arsenaaliif Liverpool Arsenaal innaa shaannifalle amma carraa isinii kenna kanaaf jecha Oromoon guyyaa lamaan kana guyyaa keessanii gaafa namni du'e nama faarsuun gaafa namni mana hidhaa seene gantuu feete yoo taate goota keenya jettanii ittiin dhaadachuun hojii keessan. No, never. Kanaaf booda hin fudhannu jechuu kiyya. Hin fudhannu. Isa kana amma asirratti carraa isinii kenna. Taaptaabii godhaa carraa isinii kenna ol isin galcha nama 10tu sararra jira. Abbaa jalqaba ergatellee beekuu baadhu tartiibaan isin keessummeessuu yaala. Ergaa isinii dabarsu jira. Awwala irratti osoo ol isin hin galchin jechuu. Taaptaabii fi koppiliinkii godhaa osseentanii yoo jettan yaadni addaan cita waan ta'eef. Tokko kana lammaffarratti yeroo as keessa seente mana kiyya kana osseentu. Yoo dandeesse waan an jedhe kana yaadaan nama mormuu yaale. Si galte saniin gara kaanitti Ahmadiin arrabsa jettee osseente dachii torba jala si dabarsa siin jaabra. Si galtee duqeetama. Inda geettaami gurra kana dhagaa jirta. Yoo Ahmadiin arrabsa si hafuura baafadhattee osseente osoo hafuura takkatiin baafanne quba kanaan akkana akkasii qabee duqeetii godhee alas darba. Yoo ammoo qalbii qabaatte ummata si jala jiru nama 300tu as jala jira. Nama 300 kanaaf yaada kee yoo qabaatte waan dubbattu wayii ummata himuu hin dandeessa. Saniin gara kaanitti na arrabsuuf yoo seente afaan si qaba jechuu kiyyaan. Si galee walii gallee yoo jettan lakkoofsa tokko barreessa. Tokko jira beektaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Namni barate nu rakkisu bar wallaala waalee barumsallee hin qabne kayoo ati waa gaafattellee dubbanne beekte. Jara akkasiisaniif malee namni akkasii yoo walii galanis yoo walii galuu baatanis yaadaan wal mormanii adda deemuu hin danda'an. Garuu kawaa'ee yaadaa kanan beekne hedduu jira beekta. Jara saniif ergaan kenna malee maaka gaafii qaba maati. Qabsaayaa sabaatiif jecha rakkoon hin jirtu. Ulfaadhu galatoomi. Minuutii qabattan akkuma seentanii minuutii qabadha. Firoomsaa welcome jenna. Baga nagaan dhufu TV. Thank you very much. Warri kaawwan miyuutii godha. Atillee miyuutii gochuutan titoonaan mi dubbatee miyuutii godhe. Minuutii isin godha carraa isinii kennaa akkuma jedhame naamusaa yaada keessan dabarfadha. Yaadni kiyya isinii ta'uu dhabuun mala. Garuu ana hawaasaaf dubbadha. Ummata Oromootiif dubbadha. Atis ummataaf dubbatta waan ta'eef Ahmad itti miti ummata himaa jirta. Kanaaf jecha yaada kee qofa ibsadhu sinin jechuu barbaada warra haftanis isin keessummeessa abshir. Firoomsaa ani akka nama tokkootitti mormii dhiyeessaa jira. Hayyoota Oromoo irratti namoota hedduu viidiyoo nurra hojjetanillee argee jira. Hayyoo Oromoo maali jira. Hayyoo Oromoo illee ta'e ani yoo inni dogoggora qabaate ittuma hima. Hin arrabsu garuu kabajaa nama qabuuf fakkeenya Obbo Baqqalaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa dabalatee namoota akkasiisan jechuu. Kanarraa namoo OMN akka nama tokkootitti OMN illee komii irraa qaba dhimma taayyee irratti. Lammaffarratti ummanni Oromoo maaliif guyyaa lama qofatti jaalata? Tokko guyyaa ati lubbuun duute. Tokko guyyaa ati mana hidhaa seente. Guyyaan kun lamaan Oromoo biratti guyyaa addaati. Yoo ati duute osoo har'a si arrabsu martisaa fotoo kee kaawwatee si naggaadaa jechuudha. Garuu gisee ati lubbuun jirtu kasi arrabsu saban qabu. Jawaariin faa yeroo isaan mana hidhaa turan, diqqeessaa turan. Kabajaan kaleessa Oromoon jawaarii qabuuf amma akkaataan inni uummatti Oromoo jawaarii itti ilaalu wal adda. Taayyee kana gisee inni mana hidhaan seeninitti namni taayyee gootamarra jedhee isa faarsu jiru. Waan inni dalage waan beekaniif. Taayyeen gisee Oromoon isa barbaadutti Oromoo biraa dhabamuun ummata Oromoo haga miidhe atis bareechitee beektanis bareechee beeka. Maqaballeessiin inni ummata Oromoo irra kaayammoo waan ati numan dagannedha. Dhiira kenna gudeedamee shaneen dhiira kenna gudeedee dubbate taayyee.
Gaafa kana dhageettote har'a deebistee taayyeedhaan goota yoo jette atillee kararraa waan mayxee na fakkaatan qabsoo san dhiiftee kararraa mayxee bakka maquu kararraa mucucaachuu Abiyyi jibbuun mirga keeti garuu mucucaachuun hin ta'u. Abiyyis dhiistee marroos jaalachaa ummata Oromoo kanaa sarkisuu hin dandeessa. Amma asirratti wannan jechuu barbaade doktora keenya qaalii doktor Milkeessaa miidhagaa. Doktor Milkeessaan gizee Oromoon isa barbaadutti ummanni kiyya miidhamaa jira jedhee aangoo kiyya barbaadu jedhee nama aangoo isaa gadhiiseetiniin yeroo sanitti ummatatti makameedha. Doktor Milkeessaa yoo laalte gizee sanii jechuun baay'ee galata guddaa qaba. Seenaan bara baraan isa yaadata. Doktor Milkeessaa miidhagaa jechuun. Isa kanarratti Doktor Milkeessaan kan jedhan OMN irratti taayyeen salsalata Oromoo fi bilchiginnaa wal qunnamsiisu ture yaal. Kuni parsantii dhibbatti jechuudha. Faalshiidha jedhee fudhadhaan. Ati yoo sirrii jettee fudhatte akkaataa nu ibsita. Firoomsaa jechuun nama sirriitti illee waa hubatu waan taateef namoota siyaasaa hedduu as keessa jira waan ta'eef jechuudha. Isa kanarratti maaliif mormita onaan jette sababa baay'ee si dhiyeessuu danda'a. Taayyeen maalinni Oromoo fi bilchiginnaa wanni inni itti walitti hidhaanii ture. Allah 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 ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ